ulfaadhu mee daaratti karaa gaafii achi deemnaa jalqaba irratti osoo gaafitti hin seenne Farhaan eenyudha? Farhaan Deessaati moo Farhaan Jaatimaati? Maqaa dhagatiin beektaa? Mee Farhaan eenyu maqaan isaa guutuun eessatti dhalatee eessa jiraata? Maqaan kiyyaa Farhaan Sulee Mahamad Ahmad Alishoo Urgee Kuliyaa Dooyyoo Hurree Laaftoo Dagaa Alaa Qalloo Bareentoo Oromooti. Iddoon itti dhaladhe magaalaa Meessootti dhaladhe godina Harargee Lixaa aanaa Meessoo magaalaa Meessootti dhaladhe haga takka achitti guddadhee if baree Sambooda Baddeessatti guddadhe. Magaalaa Baddeessaa godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuutti guddadhe. Ammoo Farhaan eessa jiraatu jira jireenyaan? Sambooda Dirree Dhawaas akka jiraatte dhagayeetiin ture. Dirree Dhawaa hagam turte? Samboodas Finfinneetti malee jaanii biyya dila kana jiraattee egaa warri Dirree Dhawaatis cinaan Farhaan keenya nu biratti guddate jaanii Baddeessaanis keenya jetti Meessoos keenya Farhaan kami keenyuti? Ani ka Oromooti walumaa galattu. Maatii bal'oo saba bal'aa keessaa hin dhaladhee an ka Oromooti walumaa galattu. Dirree Dhawaas haga takka jiraadheetiin jira. Adaamas gara waggaa lamaa jiraadheetiin jira. Bishooftuudhas waggaa takka jiraadheetiin jira. Magaalaa Cirootillee waggaa lama fi hanga waggaa 4 jiraadheetiin jira magaalaa Ciroo. Amma kan hin jiraadhu Finfinneedhaan jiraadha. Finfinnee waggaa 8ffaadhaan egan Finfinnee galee waggaa 8 asiin jira amma Finfinneedhaan jira. Wow, mashallah. Farhaan karaa wallee aartii osoo hin seenin duratti maal hojjechuu ture? Ijoollummaa isaa akkamiin dabarsame sanirraa nu taphachiisi. Aartii dura barataadhaan ture waa takka hojjechuu hin turre. Aartiin na keessa jirti ittiin if bare. Haa ta'u immoo guutumaan guututti hangan hin seeninitti barataadhaan ture. Ijoollummaa kiyya barnoota irratti hin dabarsee ammaasiinis ijoollummaa kiyya yatiimummaan hin dabarse jechuudhaan. Ani gaanamuu seenaa dhokattuu if duubaa qabaa. Ijoollummaa kiyya nama yatiimummaadhaan dabarsee gartee haadha abbaa maleedhaan guddadhee. Gara biraatiin hojii takka itti if barraan ani aartumattiin seene malee hojii biratti seenee barumsa kiyya irraa raawwannaan karuma aartiitiin seene jechuudha. Wow. Okay, samboodarra barumsa boodarra aartiitti seentee aartii yeroo seentu immoo wallee ati jalqaba baasteen beeynu garuu jalqaba irratti hawaasni hedduun kana gurra kaseene lilmee qaran qabneedha. Lilmee qaran qabnee kana maaltu ittisa kaasa? Hara lilmee qaran qabnee osoo hin seenin dura aartii kana akka itti seentu rol moodeeliin kan ka'e eenyu laallattee karaa aartii seente kara wallee? Okay, ani akka abaluttiin beekamaa akka abaluttiin beekamee feemasa tahaa akka abaluttiin seenaa dalagaa namoonni hin je'ee fakkeenya godhadhe ni jiranii. Garuu akka abalutti wallisaa istaayiluma kiyyaan hin dhufe. Ani istaayila nama takkaatillee akkeessee korrojii hin dhufne. San istaayiluma kiyyaan hin dhufe. Akka abaluttiin seenaa dalagaa je'ee namni fakkeenya godhadhee dhufe wallistoonni hedduudha. Addunyaa kanarra wallistoonni hedduudha. Akkuma walii galattu abalu osoo hin jenne wallistoota Oromoo hangafa ta'an hundaan fakkeenya godhadhee dhufe. Galatoomii. Okay. Karaa istaayilootaa fi waan keessatti osoo hin deemne waa'ee lilmee qaran qabneeti. Jalqaba irratti hawaasa gurra qabu eegaa lilmee qaran qabneedha. Lilmee qaran qabneen na dirte na dura deddeemuu guddiftee lakkii natti hin booniin bareedduu kajoo. Wallee kana akkamitti gurra hawaasaa buusuu dandeessee mudannoo irraa si mudattee jira
moo lilmuma saniin akka dhugatti diramtee tasi dirteetu ture gaafa san akkamitti wallee kana baasuu dandeessimee waa'ee lilmee qara hin qabne irraa nu taphachiise. Amata meeqa dura ture walleen kun? San duratti lilmee qara hin qabne duratti hawaasni lilmee qara hin qabne na barullee garuu hanga hawaasni Harargeedha. Hawaasa Harargeetiin alatti gartee san dura nan beekan ta'a. Lilmee qara hin qabne irratti hawaasni Oromoo guutuun kana bare. San duratti wallee gara wallee afurii shanii takka baaseetiin ture walleen tiyata jalqabaa bara 2000 takkatti tabaate jechuudha. Wallee caayaa jaalalaa narraan naannessite isa deemuufaati ana maraachite kajuu fi yaa boonaa Oromoo dhaggeessiin gorsaa hawaasirrallee hin beeku kajuu gartee maxxansee garuu gaa hawaasni Oromoo guututti kan itti na beeke lilmee qara hin qabneeti. If duban si deebise dhiifama. Caayaan jaalalaa lilmee qara hin qabne dura ture? Waggaa 16 eega bahe. Waaw. Hayyee itti fufi. Gara lilmee qara hin qabne hoggaa deebinu lilmeen qara hin qabne promote naa godhe akka gaariitti OMN dha. Haa galatoomu. Akka OMN dura banametti sagantaa tamsaasaa jee sa'a 24 keessatti yeroo 18 naa gadhiisuu ture jechuudha. Wallee Elemoo Aliifaadha wajjin baate qe'ee teenya balloo baarsaa fi qaqalloo kajufaadha wajjin walqixa baate walleen suni OMN tu wanna san akka gaariitti miidiyaaleen biroo kilippii kiyya san narraa fudhachuu dideehu OMN garuu ani osoon ittiin geessin ifumaan na jalaa fudhatee promote naa godhee garanumaan galatoonfachuun barbaada. Carraa akka gaariitti uummata Oromootti gabba'u kanaa kan OMN dha. Gara seenaa isaa immoo yoo hadeebinu taate ani wallee jaalalaa 180 ol baaseetiin jira. Wallee biraa osoo ittiin makamin jechuu. Walleen biraa osoo ittiin makamin. Wallee jaalalaa qofa. 100 meeqa? 180 ol. Osoo walleen qabsuudhaa taniin baasee walleen seenaadhaa, walleen haadhaa, walleen hawaasummaa kun walleen osoo ittiin dabalamin walleen 180 oliin baasee walleen 180 tajaalalaa tuni guututti seenaa tiyya ta'uu hin dandeessu. Sigalee? Seenaa hiriyaa ta'uu dandeessi. Tilmaamaan akkanumatti wanni akkanaa hawaasa keessa ni jirti jee tanii qabu taganaa ta'uu teessu taniin barreessu jechuudha. Akkanumatti tilmaamee gartee addunyaa kanarratti karaa jaalalaa kanaan akka namni itti miidhamu, akka itti jaalatu, akka itti wal ganu, akka itti waliin maraatu, akkaataa garagara irratti waan jiruuf jecha akkasii barreessinaa walleen 180 mannuu seenaa tiyya ta'uu hin dandeessu jechuu barbaadeeti. Lilmeen qara hin qabnes tanuma keessattiin ukkaamsee naa dabarsitaa jechuudha. Okay, abshir hayyee. Kara gaafii itti aantu osoo hin dabarre dura lilmee qara hin qabne nu yaadachiisuu ni dandeessaa gitaaraan yoo dandeesse? Ni danda'ama. Okay. Yeedaloo fi waloloodhaani. Uummata keenya jaalatamaa jidduun gaa isin boorsaa deemna. Farhaangaa kullee 180 qaba jee san keessaa lilmee qara hin qabne jalqaba irratti akka isin boharsu abdiin qaba. Iskiriina tuttuqaa miliyoona galchaadha yeroo takka tuttuqaa 366 jira sheerii fi koppiliinkiin 200 jira hanga inni akkas isinii godhuu isinitti fufaa tuttuqaa likkita. Caala jila takkana jalatti erguu jira. Thank you. Akkam sagalee konfirmu gootee qulqulluu. Qulqulluu akka ajaa'iba. Kan qabne na jirti